Akkam jirtan daawwattoota yuutuubii kanaa fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha arraan tana wanta kan qabadhee isinii dhufe jechuudha waan isin fayyada. Maali isinis yuutuubii akkamitti banannaa? Yuutuubii banachuun beeytanii? Yuutuubii banachuu yoo beekuu baattan kottaa nama wajjin yuutuubii banadhaa isiniin jaa. So yuutuubii akkamitti banachuu dandeenya? Karaa lamaan yuutuubii banachuu dandeenya jechuudha. Karaan jalqabaa maali? Iimeelii haaraa banachuudhaan yuutuubii banachuu dandeenya. Karaan lammaffaa immoo iimeelii duraan qabnuun yuutuubii banachuu dandeenya jechuudha. So an ammaan tana iimeelii akkamitti banannaa viidiyoo jiru kana dura dalagee waan hin jiruuf jecha viidiyoo san laaluudhaan iimeelii banachuu dandeessan jechuudha yeroo jalqabaatiif. So iimeelii bareedaa ta'e banachuu dandeessanii iimeelii erga banattanii booda iimeelii saniin yuutuubii banachuu dandeessan jechuudha. Yookaan immoo iimeelii asumarrattuu haaraa irraa eegaltanii iimeelii haaraa banachuudhaan yuutuubii illee achiin itti fuftanii yuutuubii banachuu dandeessan jechuudha. So karaa lameen kanaan yuutuubii banachuu dandeenya. An ammaan tana iimeelii kana dura waan hin banadhee jiruuf jecha iimeeliin kana dura banadhe saniin amma yuutuubii banadha jechuudha deebi'ee. Mee akkamitti haalaallu jechuudha. An ammaan tana biroozariin an ammaan tana ittiin fayyadamaa jiru Firefox fayyadamnuun kana. So namoonni Chrome qabdanis Chrome keessan banattanii ka Firefox qabdanis ammoo Firefoxuma kana kompiitara irra banattan jechuudha. So anuma Firefox kana banadhee akkuma isin agartan Firefox kana banadheeti jechuudha. So kana banattanii booda akkuma agartan kana Googleetu jira jechuudha. Iddoo Googlee ittiin waa barreessinutu jira. Sanit jala ta'anii ammoo yuutuubii, feesbuukii, wikipiidiyaa kajaa'u kanaa jira jechuudha. So itti aansee maal goona yuutuub kajaa'u kana gara yuutuubiitti seennaa jechuudha. Gara yuutuub kajaa'u kanaatti seennaa. Yoo Chrome irra jiraatan illee akkasumatti Chrome irraa gara yuutuubiitti seentanii jechuudha. Gara yuutuubiitti seentanii yuutuubii bannee jira jechuudha. Ammaan tana kompiitara yuutuubii banaa jira jechuudha. Kunoo yuutuubii banee so yuutuubiin gizee baname kana fakkaata gaahii kun peejii yuutuubiiti jechuudha. So kana dura yoo iimeelii qabaattan yoo iimeelii banattanii jiraattan sign in kajaa'u kanaan iimeelii keessanitti seentanii gara saniin yuutuubii haaraa banachuu dandeessanii yoo hin qabaannes ammoo iimeelii haaraa banachuudhaan itti aansitanii ammoo yuutuubii banachuu dandeessan jechuudha. So na wajjin deemaadha akkaataa itti banattan isin agarsiisuudhaaf maal goonaa asirra dhufne jechuudha. Kunoo gara jalqabaa gara koornerii gara mirgaa kanarra dhufne sign in teetu tana tuyinaa jechuudha. Sign in teetu tana yeroo tuyinu iimeelii keenyatti nu fida jechuudha. Gara iimeelii keenya akka duraan bananneetis ta'uu danda'a. So fuula kanatti nu fida. Fuula kanarra waa sadii jira. Tokkoffaa iimeeliin duraan banadhee jiru kaniin keessaa baheetu jira. Sign out ka jedhu. Itti aansee ammoo iimeelii biraa akkaawuntii biraa fayyadamuu dandeessa ka jedhu jira. Itti aansee ammoo remove an akkaawuntuma tanaahu remove godhuu dandeessa ka jedhu jira jechuudha. So maaliin godhaa iimeeliin duraan qabu kanattiin kanaanin seenaa jechuudha. Garaan iimeeliin duraan qabu kanaanin seenaa jechuudha. Ammaan tana iimeelii duraan hin qaba waan ta'eef jecha. So iimeeliin duraan qabu kanarratti kliik godhaa. Iimeeliin duraan qabu kanarratti kliik godha gara iimeelii kiyyaattiin yuutuubii kiyya seenaa jechuudha amma. Itti aansee paaswordii keessan itti barreessitanii paaswordii duraan qabdan ka beektan san jechuudha ka iimeelii keessanii san booda next ka jedhu kana tuyxanii yeroo next ka jedhu kana tuyxan gara yuutuubiidhaa isin geessa jechuudha amma iimeelii keessaniin gara yuutuubiidhaa isin galchee jira. Jalqaba ammoo iimeelii keenyaan maleedha yuutuubii keessa yuutuubii seennee turre jechuudha. So kana fakkaata. Hayagaa ammaan tana gara yuutuubii seennee jirra. Yuutuubii haaraa chaanala yuutuubii keenya kan mataa keenya akkamiin banachuu dandeenya asirraa ka jedhu san laalla jechuudha. So chaanala yuutuubii kan mataa keenya akkamiin banachuu dandeenya? Inni bananna salphaadha. Kottaa gara mirgaa gara jalqabaa gara mirgaa kanarra dhuftanii iimeelii keessanirra dhuftan jechuudha. Maqaa iimeelii keessaniitirra dhuftanii piroofaayil pikcharii iimeelii keessanirra dhuftaniiti kilik achirra gootanii jechuudha. Agartanii Profile picture keessanirra click gizee gootan mata dureewwan adda addaatu jira. San keessaa ka jalqabaa maal jedha create a channel ka jedhutu jira jechuudha. Create a channel ka jedhutu jira. So create a channel ka jedhu sanarratti click goona jechuudha yeroo takka. Kanaafuu create a channel ka jedhu kun chaanalii haaraa yuutuubiidha. Yuutuubii mataa keenyaa uummachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Agartanii kunoo create a channel ka jedhu sanarra click gizee goone peejii kana fakkaatu kana nuuf fida jechuudha. Peejii kana fakkaatu nuuf fida. So name ka jedhu jira maqaa keessan jijjiirachuu dandeessanii gara maqaa yuutuubii keessan kana booda itti fayyadamtanitti maqaa keessan jijjiirratan jechuudha.
maqaa keessan jijjiirachuun itti barreessan jechuudha. So maqaa keessan ni jijjiirratanii an ammaan tana maqaa laaleetiin maqaa yuutuubii kiyyaa tokko itti barreessa jechuudha maqaa yuutuubii ka ta'eefu. Jundi tutor ka jedhu kana yoon itti barreesse fakkeenyaaf maqaa yuutuubii kiyyaa Jundi tutor akka ta'u yoon barbaade handle ka jedhu kunis ifumaafuu Jundi tutor jee barreeffama isa itti maliif tarakuu hin qabu. Kanaafuu maqaan yuutuubii kiyyaa Jundi tutor ka jedhu kana haanaa ta'u jee yoon barbaade kanaaniin kana akka ta'uun godhadhaa jechuudha. Asumarratti immoo profile picture illee itti galfachuu dandeessanii upload profile picture ka jedhu jira. So upload profile picture ka jedhu kana yoo click gootan maal isinii fida profile picture keessan footoo teessan yoo qabaattan footoo bareedduu isinii fida jechuudha. So footoo teessan laaltanii bakka duraan footoo kompiitara keessatti ol kaattan irraa fuutanii footoo teessan irra galfachuu dandeessan jechuudha. Profile picture keessanii fakkeenyaaf profile picture tanuma taate takka irra galfachuu dandeessan. Fakkeenyaaf nama tana yoon irra galche open yoon jeen profile picture kana kunoo kana naa fida jechuudha. Kana ammoo edit gootanii xiqqeessitanii takka ammoo guddiftanii irra galfachuu dandeessan jechuudha. Anamma tana kana qabdanii xiqqeessuu dandeessanii asiinis kana qabdanii takka xiqqeessuu dandeessanii kana qabdanii asiin xiqqeessuu dandeessanii asiinillee kana qabdanii xiqqeessuu dandeessan jechuudha. Kana booda gizee asitti sirreessitan booda bakka sirrii gizee kaayattan booda dan kajaa kuna gizee tuytan achirratti isinii galchee jechuudha. Kana fakkaata lafa fakkeenyaaf asirratti profile picture kiyyanaa galchee jira. San booda profile picture YouTube kiyyaa kana fakkaataa kana haanaa ta'uu jee gizee murteeffadhe maaliin ja'anii maqaanis kana gizee ta'uu isaa murteeffadhe maaliin ja'anii create channel hin ja'an jechuudha. Channel haarayaa akkanaa uumuun barbaada. So create channel ka jedhu kanarratti click godhe jechuudha. Create channel ka jedhu click gizee naan godhe channel haarayaa naa uumaa jechuudha. Channel YouTube channel haarayaa naa uuma. Kunoo kana fakkaata galal YouTubein channel YouTube haareen kiyya kana fakkaata gaa. Haganuma channel haaraya uumannee jira jechuudha amma YouTube channel haaraya uumannee jira Jundi tutor ja'a. Kanaafuu YouTubein kiyya kana fakkaata. Erga YouTube kana uumnee booda steppiiwwan takka takkaa jira jechuudha. Kan itti aansinee godhuu dandeenyu godhuu qabnullee dirqama ka godhuu qabnu steppiiwwan takka takkaa jira. Profile picture edit godhuu dandeenya yookaan immoo picture asittillee itti galchuu dandeenya jechuudha. Kana booda garam deemnaa customize channel ka jedhu kanatti gara kanatti deemnaa achirratti click goona jechuudha. Customize channel ka jedhu kanarratti click goona yeroo takka. So channel keenya kana waan takka takka waan sirreessuu qabnu waan dirqama sirreessuu qabnu jira jechuudha. Gara fuulduraatti channel keenya kun akka nu hojjetu yoo barbaanne waan takka takka sirreessuu qabnu jira jechuudha. So welcome to YouTube Studio ka jedhu jira. Kana continue jenneeni gara page kana nu fide jechuudha. Kun wala lamma YouTube channel keenya kana fakkaata. Tun profile picture kiyya your channel is Jundi tutor jaa jechuudha. Maqaa kiyya kanin jalqaba itti galcheessanii jechuudha. So kana close jechuu dandeenya. So page kanarraa maal goona waan takka takka sirreessuu qabnu jira jechuudha. Garam deemna jechuudha. Amma san booda garam deemna setting ka jedhu jira kunoo gara jalqabaa kana harka bitaatti dhufnee ol oofannee jechuudha. Setting jira kunoo laala sirra setting ka jedhu kanarra click goona. San booda setting ka jedhu kanarratti eega click goone booda currency ka jedhu jira. Currency'n doolariidhaan qarshii maaliin akkasii lakkaa'uu barbaadda yoo YouTubein kee kun ka birrii lakkaa'u taate ka birrii si hojjetu taate gara fuulduraatti jechuudha. Jettaan jechuudha. Yoo ka doolaaraan akka lakkaa'u barbaadde doolaara jettaan yoo san hin barbaanne ammoo waan barbaadde filachuu dandeessa jechuudha. As keessa filannoo baay'eetu jira. So an akka doolaaraan lakkaa'uun barbaada doolaaraan ja'anii. San booda channel ka jedhu kana yoo click goone jechuudha. Channel ka jedhu kanarratti basic info ka jedhu jira bakka tana. Basic information ka jedhu jira. Basic information kana jalatti jira. Country of residence ka jedhu jira. Biyya ati jiraattu ka jedhu jira. Biyya ati jiraattu kana immoo maal goona? Bakka tun dirqama jechuudha. Bakka tana sirriitti dhaggeeffachuu qabna. Bakka tanarraa maal goona? Country of residence United States goona jechuudha. Amerikaa goona. Maaliif YouTubein Itoophiyaa ammallee hin beeku jechuudha. Country of residence ka jedhu United States ka jedhu biyyoota jiran keessaa filannee barbaannee United States irra goona jechuudha. So as keessa kunoo gizee gaddeemne United States ka jedhu jira. United States irra goona jechuudha. Country of residence keyword ka jedhu waan channel keetiin wal fakkaatu waan ati hojjettuun wal fakkaatu keyword jiran jechoota itti barreessachuu dandeessa jechuudha as keessatti.
San booda ammas kun dirqama jechuudha United States godhu. Kun ammoo bakka cimtuun bakka tamii future eligibility kajaa'u kanaa jira jechuudha. Future eligibility. Kana keessa standard feature kajaa'u kana enabled jaa. Intermediate feature kajaa'u kanas videos over 15 minutes kajaa'u jira jechuudha. Kanas eligible godhuu qabna jechuudha. Eligible godhuu qabna. Akkamitti eligible goona? Asirra dhufnee verify phone number kajaa'u kana goona jechuudha. Verify phone number. Verify phone number kajaa'u kana yoo godhuu baanne channeliin keenya faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu steppiin tun steppii baay'ee barbaachiftuudha. Asirra dhufnee feature eligibility kajaa'u kana dhufneeti verify phone number kajaa'u kana tun jechuudha. So phone numberii keenyatti galchina jechuudha. Phone numberii biyya teenya, phone numberii lakkoofsa keessan, lakkoofsa silkii keessanii itti galchitan jechuudha. So verify phone number gideen jee maal jaa text me with the verification code kajaa'u jira. Call me with an automated voice message kajaa'u jira. Koodii tekstii naa godhii lakkoofsa keessan irratti yookaan immoo koolii naa godhii kajaa'u jira. Lameen kana keessa text me kajaa'u kana irratti kilik godhee jechuudha. Kanaafuu biyya tiyya select country kajaa'u jira. Biyyi tiyya Itoophiyaadha. Itoophiyaan filadhaa asirratti. Itoophiyaa keessa barbaadeetiin Itoophiyaa filadhaa jechuudha. Itoophiyaa kajaa'uun filadhaa. San booda what is phone number kajaa'u jira. Phone numberii kajettiin barreessa jechuudhaani. San booda lakkoofsa san irratti koodii isinii erga jechuudhaani. Koodii isinii erga. So koodii lakkoofsa keessan irraa miseejiidhaan dhufti. Miseejii san laataniiti lakkoofsa koodii san itti galfattanii jechuudha isin. Kun olaanaa manaa seentee jettiyaani. So koodii san ittiin galchaa jechuudhaan amma. Koodii san ittiin barreessaa. Koodii itti barreessee san booda submit kajaa'u jira. Submit hin jaan jechuudha. Submit hin jaani. So phone number verified. Verified naa godhee jira jechuudha. So steppiin tun baay'ee barbaachiftuudha. Steppii tana dirqama steppii tana godhuun dirqama jechuudha. Steppiin tun baay'ee barbaachiftuudha. Kanaafuu verified naa ta'ee jira jechuudha. Save jennaani. Kanaafuu steppiin tun dirqama jechuudha. Steppiin tun dirqama. Amma gartanii jalqaba isi tana qofaatu enabled jee. Isi tana qofaatu enabled jee. Ammaan tana immoo isiin tunis enabled jettee jirti jechuudha. Isiin tunis enabled jettee jirti. Sadaffaatuun rakkoon qabdu jechuudha. Sadaffaatuun dirreesillee miti. Kanaafuu lameen kan enabled jechuu qabdi jechuudha. Lameen kun enabled jechuu qabdi. So egaa kana boonee booda save jenneeni close goona jechuudha. San booda kana fakkaata gaa chaaneliin keenya. YouTube chaaneliin keenya daashboordiin isaa kana fakkaata. Steppiin lameen san baay'ee barbaachiftuudha. Okay, subscriberiin ammallee zeeroodha. Viidiyoonis zeeroodha jechuudha. Viidiyoo itti upload godhuu barbaanne viidiyoo itti fe'achuu barbaanne upload viidiyoo kajaa'u kanarra goona. Viidiyoo itti fe'anii san booda chaaneliin keessan gizee namni kuma tokko subscribe isinii godhe booda gara qarshiitti dalaguutti isinii deemuu danda'a jechuudha chaaneliin keessan. Sanis san akka inni booda isin yaadachiisuuf maal gootanii irni kajaa'u kana irni kajaa'u kana jira. Irni kajaa'u kanarra yoo deemtan irni kajaa'u kana dhuftanii peejii kana dhuftanii jechuudha. Gizee chaaneliin keessan subscriberii nama kuma tokko guute imeeliidhaan na yaadachiisi jechuu ni dandeessan jechuudha. Imeeli mii kajaa'u kana imeeliidhaan na yaadachiisi jechuu ni dandeessan. San booda imeeliidhaan isin yaadachiisanii jechuudha. Gizee subscriberiin isaa nama kuma tokko we will email you once you reach the requirements kajaa'u kana. Sana kanatu isinii dhufa. San booda email me kajaa'u kana gootanii jechuudha. Kana fakkaata gaa'ee YouTubein keessan kana fakkaata. Waan YouTubii kana daawwattaniif baay'ee galatoomaadha. Subscribe godhuu ammoo hin dagatinaan isiniin ja'a.